God have mercy upon us. Maalon tala birrito inni umurii kanaan dhiira faanas naannessu maaloodha. Lakki akkasmiti maadde jumaatee anoo. Afachu kana maa dhaqeetti siima. Birritu. Lakki dhiisaa maal taatan? Birritu. Dhiisaa. Obbo Lammeessaa. Yaa birri. Wayyoo salphina. Obbo Lammeessaa. Eessaa waan taati lammeessaa? Obbo Lammoo. Obbo Lammeessaa. Tarii mana keessan jiru laata dheeni. Maal hojjetu mana keenya ammoo? Maal yeroo hundaa guyyaa simbira dhufanii buna danfistuufi. Maal jechuu barbaadde reeti? Ollaa koomiti yoo dhufee dhuge manni immoo kan waaqayyoo tomaan rakkoo qabu. Akkasii rakkoon qabu. Isa immoo obbo Lammeessaanii yeroo hundumaa guyyaa erga mana baatanii mana keessan dhufanii haadha warraa keessanii wajjin buna dhuganii haasoo dhaqee abbaa warraa keessanii. Maal lakki deebii dhiisi. Maal tachisi geesse maali ijoollee miti maal toduusti buusa. Isin nama guddaa miti maal toduusi itti buusa. Lakkii giftii koo nosumaaf yaadeenii dhiisi gaa giftii koo hinaasa'u. Kottu wal galati wal hubanna. Wal hubachuu wayyaa waan isin gadi na adde jimaatee.